barri hin jijjiirama. Bara tokko baratti haalli dhufee mataa namarra yaa'utu jira. Bara sana muka qabatan dhabanii waan ilaalanis mogoleen nama jabaatus dhabanii yerootti ofirra gatta'anii imimmaan gaddaa dhangalaasan ta'a. Bara sana namnati baay'ee jaallattu, namnati baay'ee itti of gattu baay'een isaallee sababa uume si dhiisee sirraa fagaata. Egaa barri hin jijjiirama. Bara kan biraa tokkotu dhufa. Barichi gaafa dhufu immoo boquun kee ol jedha nama taata. Namni hundinuu ilaa inni fira kooti, ilaa isheen fira kooti, ilaa inni naman baay'ee jaalladhudha jedheetu namoota danuu keessaa quba gara keetti qabee sitti agarsiisee siinis dhaadata. Bara tokko ibsaan kee sirkaa dhaama yoo ta'e, bara tokko dungoon kee guddaa ta'e ibsee addunyaa guutummaa irratti argama. Bara tokko dhokatanii haala namaaf mijanneef waan namaaf hin sirranne keessatti gola rakkinaatti galanii imimmaan ofii dhugu. Bara tokko immoo miidiyaa irratti ba'anii seenaa kaleessa darbe sana ilaani kaleessa akkasan ture jedhaniitu waan kaleessa godhan sana seenaa godhaniitu haasa'u. Egaa barri hin jijjiiramu. Baran dabarreef jecha jechootan dabarreen waliin madeessinuu dhaamsa kooti. An obboleessa keessan Addunyaa.